Okay, balayyan kiyya arra waan addaa waan ajaa'ibateen isinii qabadee dhufe. Balayyan kiyya warroottan aharee taatan subscribe godha. Warroottan ammoo duraan itti jirtan like godha yookaan share godha. Na gargaara isiniin jecha. Akkuma beektanitti dhiyootan magaalaa Chainaa keessatti dhukkubni vaayirasiy jedhamu heddummachaa akka dhufe isin hundinuu kan beektan ta'a. Balayyan kiyya akkuma agartanitti qunnootii magaalaa Chainaa keessatti wantoota adda addaa kan irraa. Rabbii hayya. Dhukkuba kana nurraa qabiyya Allah yaa khaliqa. Dhukkubni magaalaa Chainaa keessatti dhukkuba badaa kan seenaa jira. Akkuma agartanitti ammaan kana waliin gabbuunee jechuudha waliin laalla yaa rabbii kiyya dhukkuba kana nurraa qabi yaa khaliqa. Si karana dhukkuba kana nurraa qabi dallansuu badaa kana yaa rabbii kiyya. Ummana keenya akkuma beektanitti dhiyootana waan addunyaan ta'u jirtu hin beektanisin. Akkuma beektanitti magaalaa Chainaa asolaadhaa keessatti dhukkuba dallansuu badaatu bee baatii takka booda osuma yaadattanii yaa rabbii kiyya nurraa qabi yaa Allah yaa khaliqa. Nurraa qabi yaa Allah dhukkuba badaa kana nurraa qabi. Dhukkuba dawaan isaan beekamu. Dhukkuba badaa kan qilleensa keessaan namatti dabru. Uummanni Chainaa keessatti hedduu miidhamaa jira. Yaa du'aa godhaaf bikkuma jirtanii uummata keenya. Du'aa godhaaf du'aan hedduu barbaachisaadha. Kanaan isiniin jaabboleeyyan kiyya. Akkuma beektanitti Austraaliyaa keessatti dhiyootana dallansuu ibiddaatu ba'e. Baatii takka boodatti duratti jechuudha. Dallansuu ibiddaa sanii rabbiin irraa dhaamsee ammaan tana immoo akkuma beektanitti Chainaa keessatti dhukkuban beekamne kan dawaan isaan beekamne buusee jira jechuudha yaa rabbi. Yaa rabbi dallansuu tani sumaatu qaba harkaa. Nurraa dabarse akka nuuf fiddee nurraa dabarse obboleeyyan kiyya. Uummanni Chainaa yookaan uummanni as keessa jiru lakkachaa jiran addunyaaf maali dhukkubni kun biyya tana keessatti osoo hin babal'achuu danda'a jechuudha. Yaa rabbi kiyya bikkuma jirutti nurraa hambisii isiniin jaab. Obboleeyyan kiyya du'aa godhaaf bikkuma jirtanii. Gina immoo du'aa godhuu bichaa osoo hin ta'in dhugumaan onneedhaan du'aa godhaaf hedduu rakkachaa jiran. Nutis hedduu rakkachaa jirra Chainaa keessa jiraachuudhaaf. Takka barattoonni keenya kan Chainaa keessa jiru akkaataa hedduudhaan rakkachaa jiran. Obboleeyyan kiyya. Kana keessa barattoonni keenya kan rakkachaa jiran baay'eedha. Bikkuma jirtanitti of eeggannoon barattoota keenyaa isin barbaachisa. Viidiyoo kiyya warri daawwattan sheer godhaa obboleeyyan kiyya. Sheer godhaa bikkuma jirtanii sheer godhuun barbaachisaadha. Akka ijoollee teenya lammii teenya ijoollee biyya Chainaa keessa jirtu jechuudha barattoota. Kanaafuu of eeggannoon keessan barbaachisa. Qilleensa keessatti wanta kun kan nama dhiitu. Rabbiin na eega. Rabbii booda immoo situuf eeggataa jechuudha. Si dhagaysee if eeggatta. Obboleeyyan kiyya. Kanaafuu magaalaa Chainaa keessa gad bu'eetiin irraan tana waan jiru takka takkatti isin garsiisa. Waliinis ni ilaalaa jechuudha. Akkaataa uummanni Chainaatti jiru. Akkaataa itti bobba'anii deemuu jiran. Uummata biliyeena meeqaan qoxxaamu. Arraan tana immoo eessa jiran? Karaarra ni jiran yoo itti ilaalte magaalaan qullaadha bakka. Baatii takka keenya jirra kan akkana jiru. Ammaan tanoo fuula duroo akkamitti kan jiraachuu dandeenyu. Karaa akkamitti wanta kun guyyaarraan vaayirasiy kan jedhamu kun guyyaarraan dabalaa deemuu jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Mee wajji gabbuunee magaalaa keessa isinis naa wajji deemaa viidiyoo kiyyaa wajji obboleeyyan kiyya. Ijaan daawwadhaa dallansuu rabbii kana. Kan akkaataa nama kana godhu. Rabbiin bikka jiru nurraa haa dhaabbisu. Haalinni tokkichi nurraa haa dhaabbisu. Obboleeyyan kiyya waliin halaalluun isinii jaa. Magaalaa Chainaa keessa gabbeetiin bakka takkatti isin garsiisaa jiruu fi jireenya uummata Chainaa akkaataa isaan itti jiraachuu danda'an akka nuti itti jiraachuu jirru jechuudha. Waliin halaallu. Kuni seeftiidha. Akka beektanitti abbaa sadii afuriin godhadeeni tokkoon ifamanuun hin barbaachisu. Bakka torbaan baatii takka guutuu akkana jirraa jechuudha obboleeyyan kiyya. Gadi hin baanu qilleensa keessa akkanatti yaanaa jechuudha. Rabbiin nu beeka. Rabbumaan nurraa qaba. Du'aa waan qabu haalummaan nurraa dhaabbisuun jaa. Dallansuu rabbii kana akkanatti deemaa jechuudha magaalaa Chainaa keessa obboleeyyan kiyya. Gabbuunee waliin halaalluun isinii jaa. Yaa rabbii kiyya nurraa. Okay, obboleeyyan kiyya.
walitti deebi'ee karaa magaalaa chaayinaatiin gabbee akka uummanni keenya kan chaayinaatti jiraachuu jiru isin garsiisaa jechuudha. Waliin haa laallu na jala deemaa isin hundi waliin haa mubbaanu. Okay, biyyan kiyya akkuma gartanitti kunnoo magaalaa chaayinaa keessatti namni takka sassaan hin jiru. Akkuma agartanitti ammaa kana magaalaa chaayinaa keessatti gabbeetiin waan takka takka isin garsiisa dhukkuba vaayirasii kanaan jechuudha. Biyyan kiyya afaan kiyya qofachuun waan takka natti jira. Kanaafuu ummata chaayinaa isiniin garsiisa akkaataa isaan itti jiraachuu jiran du'aa godhaaf yaa ummata keenya. Du'aa godhaaf akka isaan itti jiran. Kanaafuu galatoomii viidiyootti aanutti isin garsiisa gabbuuna waliin laallaa jechuudha akkuma inni chaayinaatti jiran. yaa ijoollee keenya kun amma karaa magaalaa yaa jirra magaalaa keessa wanti takka kunnootii mul'atu ilmi namaallee hin mul'atu wallaahi torbaan lama geenye jirra hanqa namni manaa gadi hin ba'in bakka manuma keessa taa'ee wal dheessa ilmi namaatu kunnoo nuti magaalaa keessa deemnee akkanatti nama laalaa jirra nama barbaada ijumaanuu nama ijaan laaluu jirra waa takka hin agarre jechuudha obboleeyyan kiyya kunnoo mee gad deemee isin garsiisa. obboleeyyan kiyya akkuma agartanitti asitti maramutti jira jechuudha. Magaalaa keessa seenaa jirra jechuudha. Nama maramaruu deemti guyyaa guyyaan daawaa naa godhanii jechuudha. Daawaa nu godhan ganama jechuun mootummaan biyya kana. Ulaa duratti jechuudha. Akkuma agartanitti wallaahi HIV'n itti bute hundi isaanii laala afaan hidhatanii jechuudha akkanatti. Akkan namuu dhaabbannaa jechuudha karaarra. Bakka dhukkuba kana ifa eeggachuudhaan jechuudha. Makiinaa takka takka amma magaalaa keessa deemaa jechuudha. Uummanni chaayinaa hundi baqatee kan duraa fiigee dhukkuba kana rabbiin namatti hin dabarsinii jedhu kun bikkaa dhufe dhukkubni kun waan beekne akkumatti nu daawwadhaa isiniin jechaa akkana shaffanatanii yaan agartee kunnoo laala akkana shaffanannee yaanaa jechuudha guutumaa guutuutti ilaalama agartanii. Laala amma shaffanannee bakka karaa yoo yaanus torbaan lama geenya jechuudha kana qaama keenya afaan keenya godhannee jechuudha. Dhukkubni kun qilleensa keessa kan seene dhukkuba vaayirasii jedhamu kun qilleensa keessa bakka xuqaatiidhaan ni dabra wantoota adda addaatiin namatti dabra. Magaalaa keessa laa makiinaan hundi dhaabbattee jirti sochiin namaa hin jirtu nama tokko tokko yoo bee galee malee ofirraa eeguu barbaachisaa amma kunnoo maarkeetii kana keessa waa bitadheen karaa manaa ol deebi'an ammoo akka gartutti kunnoo akkana jirra jechuudha haala kanaan biyya chaayinaa keessatti jechuudha obboleeyyan kiyya akkanatti afaan keenya ashagannee chaayinaa keessa jirra jechuudha amma kana yaa rabbii keenya nurraa hojiisi. No agartanii mila guutuutti ammaanis seeftii godhadheetiin deemaa jira jechuudha of eeggannoodhaan. Okay, uummata keenya akkuma agartanitti uummanni chaayinaa baay'ee rakkachaa jira du'aa godhaaf yaadasummaa uummata keenya akkuma agartanitti nu hundi afaan shuqqaalannee dhukkuba vaayirasii kana rabbi nurraa haa dabarsu torbaan lama taa'inee jira afaan shuqqaalannee kana yaa'uun keenya
uummata chaayinaa wajji kontaaktii godhuu osoo hin ta'in magaalaa keessa waan jiru takka takka isin garsiisaa ture. Hundoo akkuma agartanii meeshaalee bitadheetiin karaa biyyaa deemu warri biyya jirtan akka nu yaanne rabbi nurraa eegu. Oliyyanki yakaniin gabbee torbaan lama akunnoo arra gabbeeti maarkeetiin arra nu baname ganama kana meeshaa takka takka irraa bitannee amma dafnee karaa manaa deebina maarkeetiin kunillee saabbuu takka ni cufamaa yerumaaf daqiiqaa waa xiqqishuuf nu hayyamame rabbiin nu haa eegu haalinni tokkichi nu haa eegu hin jaa. Ala ijoollee xiqqoos akkanatti abbaa wajji afaan cufattee deemti karaarraa kanatti dallansoo rabbii kana wallaahi rabbiin nurraa haa buusu. Du'aa nu godhaa warri chaayinaa keessa jiran hedduu rakkachaa jiranii hedduu rakkachaa jirraas nutis rabbi nu haa gargaaruun ja'a. Akkuma beektanittis akkan afaan keenyaa shagannee deemuu baay'ee takka nuuf seeftiidha maaliif wanti kun baay'ee barbaachisaadha dhukkuba feetee sitti ol hin naqu qilleensa bichaa argattaa jechuudha.